Yooyaa jara jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota maskii fiqirii hundi keessan akkam jirtu lammii koo kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kun qaba galata rabbii obboleettiin keessan sinillee akka nagaa qabatan abdii guddaan qaba sinin jechuun jaaladha obboleeyyan kiyya kan biyya keessaa kan biyya alaa kan amantaa kiristaanaa kan musliimaa kan taatan lammii koo marti keessanuu akkam jirtu ani nagaan qaba galata waaqayyoo sinillee akka nagaa qabaatan abdii guddaan qaba kan hin baay'ee sin jaaladhu kan hin baay'ee sin kabaju lammii koo sinin jedha na caalammoo rabbiin darbee sinaa caalatu akkam jirtu nagaa qabaattu egaa walitti deebinee jira yeroo iddoo baay'eetti mana baay'eetti intarbii adda addaatiin wal arginaa turre arremoo mana maskii fiqiriitti wal argineetu jirra mana maskii fiqirii mana micayyoo jaalalaa micayyoo kabajaa gargaartuu namaan bira dhaabbattu nama mana ishiitti wal argineetu jirra maskii fiqirii har'a mana ishiitti qophiin taasistee gaafii ajaa'ibaa nagaafattee jirti gaafonni ishiin nagaafatte immoo maalidha jennee akka waliin ilaallu mee waliin turraa hanga viidiyoo xumuradhumatti akka nu waliin turtanii kabajaa fi jaalalaan kun immoo affeerraa firii siniin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya egaa asumaan mana maskii fiqirii maatiin ishii taatan hundi keessan laayik sheer gochuudhaan warreen maatii ishii hin taane immoo subscribe gochuudhaan maatii ishii ta'aa maatii baay'isuu jaalanna micayyoonis micayyoo jaalalaati intala Oromootii gargaara bira dhaabadhaan siniin jedha jajjabeessaa dogoggora ishiillee akkasuma bira hin darbina ishii qofa osoo hin taane warreen biroollee wal gargaartanii akka wal bira dhaabattanii abdii guddaa sinirraa qabna siniin jechuu barbaada tokkummaan keessan baay'ee nama gammachiisa wal jajjabeessaa wal bira dhaabachaa jirtu ammas immoo hanga xumuraatti hanga waliin deemtanii hanga xumuraatti akka itti fuftan abdii guddaa sinirraa qabna siniin jechuu jaaladha Oromoo kiyya egaa ka maskii fiqirii gaafii akkamitti gaafatte jettanii yoo yaadan gaafii ishiin gaafatte gaafii ajaa'ibaati gaafii heeguudhaan hin mallee bakkoota ishiin fiddee nagaafatte illee hani beeku walumaan turra gaafii ishiin nagaafatte dogoggorri yoo jiraate bootan sirreessuu qabutti immoo yoo sirreessinaan jettan akkan sirreeffadhu bira hin darbina siniin jechuu jaaladha koomentiidhaan barreessaa dogoggora jira wal bira dhaabannu walaa gargaarru hundayyuu yoo wal bira dhaabanni malee homtuu nuun dhufu waan ta'eef wal malee maal qabna kanaaf nu bira dhaabadhaa wal bira dhaabanna siniin jedha hanga viidiyoo kiyya xumuradhumatti qophiin har'aa hanga nu waliin taasistanitti azalaa hin bayinaa siniin jedha obboleeyyan kiyya sheer gochaa seenaa laayikiis tuqaa micayyoo jajjabeessaa siniin jedha maskiin akkuma maqaa ishiitii micayyoo jaalalaati micayyoo fiqiriiti bira dhaabadhaa gargaara dogoggora ishiitti bira hin darbina ammallee edda monii taateen boodattillee ani monii ta'eera jettee of duwwatti nama hin ganne hanga dandeetti ishii warreen viidiyoo daawwatanillee daawwachaa jirti warreen duukarra jiranillee gargaaraa kiloomii keessa bulaa isaan baasaa jirti waan ta'eef bira dhaabadhaa siniin jechuu barbaada obboleeyyan keenya wal bira dhaabachuun barbaachisaa ishii qofa osoo hin taane warreen monii taatan hundiyyuu warra isin duuka jiru akka gargaartanii waan gaarii irratti haasoftanii akka isaan jabaatanii noo dafanii sin dhaqqaban gochuu warri duukarra jirtan immoo warra monii ta'an jajjabeessuu bira dhaabachuu laayikii fi sheeritti wanti kaffalu wanti itti dadhabu tokko hin jiru koomeentii gaarii yoo nama barreessine yaada wanti viidiyoo sanarratti hubatte nama tokkoof yoo barreessite dogoggora inni qabu yoo ibsite namni kun baay'ee itti gammada jedhee yaada akka kiyyatti haala kanaan wal bira dhaabadhaa Oromoo tiyya siniin jechuu barbaada asumaan kara gaafii keenya taadeemnu gaafiin maskiin har'a firii gaafatte mana ishiitti qophii taasiste maalidha jettanii maluu dandeessu deebiin ishiin qabattee dhufte immoo akkam haa ta'u akka jettan abdii guddaan qaba asumaan kara gaafiitti deemna na waliin tura namni tokko hazalaa hin bayina like share subscribe gochuudhaan firii waliin tura kuni kabajaa fi jaalalaan affeerraa firiiti siniin jechuu barbaada Oromootiif egaa gaafii tokkoffaan akkas jedha firii sirbisiif maalii jettee jirti egaa gaafii kanaaf guddaa galatoomii gaafiin kun anaaf gaafii gaariidha firii sirbisiif maalii kan jedhu irratti sirbi ani yeroo baay'ee ni sirba kanarree nin jaaladha dandeettii hubannaa akkasiillee yoon irraa dhabe
sirba baay'ee jaaladha. Sirbi anaa fi bakka boqonnaa kiyya hiriftii kiyya hobsa kiyya jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko waan adda addaa irratti irree yooni yeroo hunda ilma namaa kamitti hin tolmiti yeroo tokko nama dabbaru hin jira haalli jireenyaa kana keessa hin jira kana keessatti obsi kiyya sirbadha jechuudha. Sirba ittan hobsaa ittan gammada baay'ee immoo kanarra lammiin Oromoo gosoonni artistoonni Oromoos hin jiru isaanillee wantoota sirba kana baay'ee jaalatanii fi isaanillee maqaan irraa qabu waan ta'eef anillee sirba kana baay'ee jaaladha. Sirbi jireenya koo osoo ta'e baay'ee itti gammada abdii qaba sirbadha jechuudha. Rabbiin immoo nama itti milkeessee dandeettii sirbaa nu taasisu siniin jedha. Gaaf sana akka ajaa'ibaatti sin affeera jechuun barbaada. Gaaffii lammaffaan immoo gaarri diigamuu hin malle maalidha? Egaa gaarri diigamuu hin malle maalidha jettee jirti. Gaarri diigamuu hin malle akka kiyyaatti gaarri diigamuu hin malle Oromummaadha jedhee yaada. Maaliif yoo jettanii Oromummaan yoomuu malee hin diigamu. Maqaan Oromummaas baduu danda'a. Oromoon akkas ta'eera jechuun danda'ama. Oromoon maqaansa akkasii. Oromoon irree walitti dhufee diina walirree ta'uu danda'a. Oromoon dhiiga walii balleessuu danda'a. Oromoon wal miidhuu danda'a. Garuu gaafuma kan yoomirree deebi'ee as deebi'ee achi deebi'ee Oromoo ta'uu yoomuu malee hin jijjiiramu. Maqaan Oromoo hin qayyaramu waan fe'eeyyuu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf gaarri diigamuu hin malle Oromummaa jedhee yaada akka kiyyaatti. Gaaffiin ittaanu anafxanyoonni siif maalii jettee jirti. Anafxanyoonni anaaf uma. Anafxanyaan anaaf maal akka ta'ellee amma hin beeku. Anafxanyaan yeroo baay'ee gootonni Oromoo yeroo waa'ee anafxanyaa odeessan hin dhaga'a. Ammarree osoo hin taane yeroo duraa keessatti anafxanyaan keessattuu artistii Hacaaluu Hundeessaa yeroo waa'ee anafxanyaa odeessu baay'ee dhaga'eetan ture. Yeroon isaarree tururree ni yaadadha jechuudha. Anafxanyaan har'as borus diina Oromooti jechasaa dhaga'eetan ture. Kana jecha kana hin dagadu jechuudha. Jecha Hacaaluu Hundeessaa kana jedha. Anafxanyaan anaaf maal akka ta'e hin beeku. Anafxanyaan diina Oromooti jechuudha. Anafxanyaan diina Oromoof maaliif akka ta'e jedhee irreetirree barachuudhaaf yaalan jira waan ta'eef akkasii siniin jedha gaaffii keenya. Gaaffiin sadaffaan gaaffiin arfaffaan odaa gurguddoo keessaa tokko himi. Odoota gurguddoo keessaa tokko himuun natti danda'ama jedhee hin yaadu. Odaa gurguddoo yeroo jennu odaan gurguddoon kan jiru tokko osoo hin taane odaa gurguddoon kan jiru shantu jira natti fakkaata yoon dogoggoruu baadhe. Iddoo dogoggoretti immoo komeentiidhaan naaf sirreessaa na bira hin darbina siniin jedha. Odoonni gurguddoon shantu jira natti fakkaata. Isaanis odaa roobee, odaa bulluqqii akkas natti fakkaata. Yoon dogoggore immoo komeentiidhaan deebisa. Gaaffiin ittaanu gaaffii shanaffaa waan gaaffiin shanaffaan wanti dhuma hin qabne eegala hin qabne maali? Wanti dhumaa fi eegala hin qabne wanti dhumaa fi eegala hin qabne dhumas hin qabu eegalas hin qabu. Akka kiyyaatti wanti dhumaa fi eegala hin qabne boolla natti fakkaata. Maaliif yoo jettanii boonti wanta gurgaadii ta'eef achiis eegala hin qabu dhumas hin qabu waan ta'eef boolli akkasiin wanta naanna'ee jiruu fi boollaa natti fakkaata wanti dhumaa fi eegala hin qabne akka kiyyaatti. Gaaffii ja'affaan waan yeroo irratti wanti yeroo irratti daawwitii hin cabsine maalidha jettee jirti. Wanti yeroo irratti daawwitii hin cabsine egaa gaaffiin keenya ittaanu gaaffiin saddeettaffaan wanti daawwitii hin cabsine maali jette.
wanti daawwitii hin cabsine ibsaadha jedhee yaada. Maaliif ibsaan suni mastaawutii daawwitii kan jedhamtu mastaawutiidha natti fakkaata akka yaadutti. Mastaawutii fi ibsaan wanta wal keessatti galuu fi ibsaan sun immoo mastaawutii sana cabsuu hin danda'u. Yeroo baay'ee ibsaan sun mastaawutiitti wanti jedha waan ta'eef wanti mastaawutii hin cabsine ibsaa malee hin jira jedhee yaadu. Yoo isin immoo yaada qabaattan yaada keessan komeentiidhaan kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Gaaffii 8ffaan immoo wanti dhumaa fi eegala hin qabne maali? Dhumas hin qabu, eegalas hin qabu. Wanti dhumaa fi eegala hin qabne umuriidha natti fakkaata. Umuriin dhumas eegalas hin qabu. Umuriin dhumaa fi eegala hamma qabu natti fakkaanne maaliif dhumas eegalas hin qabne umuriidha natti fakkaata. Gaaffii hittaan immoo wanti yeroo baay'ee banaa jiraatu maali? Wanti yeroo baay'ee banaa jiraatu kaaheegaa yeroo baay'ee kan banaa jiraatu balbala hulaa hin qabne yoo ta'e malee wanti biraa hin jira jedhee hin yaadu. Isin immoo yoo gaaffii kanarratti gaaffiin kun gaaffii ajaa'ibaati, gaaffii haaraa naaf fidde gaaffii kanarratti kan deebisaa irratti yoo natti ulfaate komeentiidhaan wanta kanaa firii iddoo kanatti sirrii miti deebiin kee dogongora jettanii komentii kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Abdiidhaan isin eeggadha. Gaaffii hittaanuu jechi himaanaa hin qabne maali jettee jirti. Jechi himaanaa hin qabne maali? Jechi himaanaa hin qabne kaaheegaa callisuudha jedhee yaada. Maaliif amma jecha tokko yoo namni jecha tokko naan jedhe ani jecha tokko honni koo keessatti qabadhe jecha tokko namaaf baasee himuu baadhe jecha kana bu'aarra hin oolchine yookiin fira kootti yookiin lammii kootti yookiin hiriyaa kootti jecha tokko hin himan hin taana jechi kun imaanaa hin qabu, faayidaa hin qabu. Maaliif jecha kana ana qofatu beeka waan ta'eef anuma keessa ta'a jiraata borus har'as waan ta'eef jechi kun imaanaa hin qabu. Oolmaa tokkorra hoolee waan ta'e hin qabnee fi jechi himaanaa hin qabne callisuudha jedheen fudhadha. Isin immoo yaada keessan naa deebisa. Gaaffii hittaan immoo akkas jedha. Madaan dhiiga hin qabne maalidha? Madaan dhiiga hin qabne maalidha jettee jirti. Egaa madaan dhiiga hin qabne jecha jedheetin yaada. Maaliif madaan dhiiga hin qabne jecha yeroo jedhee fudhadhu jechi kaahedaa jechi namni namaan jedhu tokko jecha fokkisa jecha uleen reebbamuu wayyaa jecharraa uleen reebbamuu wayyaa jedhama yeroo baay'ee. Sirriidha jechi ilmi namaa siin jedhu tokko jecha hamaa kan jecha iyyuu dhabduuf kan jechaan namni si tuqu waan ta'eef dhiiga hin qabu jecha goggogaa kan si keessaa hin baane kan onnee keetti qabatee hafu kuni bakka akkas jedhee fudhadha jechuudha. Jecha jedheen fudhadha madaan dhiiga hin qabne akkas jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa gaaffiin keenya asirratti xumurameetu jira. Obboleeyyan kiyya egaa gaaffiin kun yoo isinitti tole deebii keessan irratti yoon dogoggores gaaffii isaanii xiqqoo gaaffii ulfaatu gaaffita warreen durii natti fiddeetu jirti. Egaa gaaffii kanarraa amman danda'u kabajaa fi jaalalaan gaaffii kana gammachuudhaan deebisuudhaan mana ishiitti hirmaadhee jira. Hanga danda'e irraa gaaffii ishii na gaafatte irraa deebisee jira jedhee abdii guddaan qaba. Yoon dogoggore immoo na barsiifadhaa, yoon balleesse na of kalchaa isiniin jechuun jaaladha. Lammii koo obboleeyyan sila na dhaggeeffattaniif sa'aatii keessan aarsaa gootanii viidiyoo kana daawwachuu laayik sheer gochuu keessan guddaa galatooma isiniin jedha. Obboleeyyan kee sinan jaaladha, sinan kabaja. Egaa asumaan laayik sheer gochuu hin dagatina. Komentii keessan isinii eeggadha. Gaaffii komeentiidhaan yoo na gaafattan deebi'ee viidiyoo biraa isinii hojjechuu hin danda'a. Gaaffii sana irratti waan ta'eef viidiyoo kana laayik sheer godhaatii wanti jajjabeessa bira dhaabadha. Micayyoos laayik sheer godhaa fi maskii fiqirii bira dhaabadha. Jajjabeessa micayyoon nama jajjabeedha.
nama gobaziidha, nama gargaartudha, nama bira dhaabattudha siniin jechuun jaaladha obboleeyyan kiyya. Egaa hanga viidiyoo biraa yookiin liivii biraa isinitti deebitutti nagaan nuuf turaa siniin jechuun jaaladha. Nageenyi wal nu agarsiisu. Oromoo keenya wal bira jira, wal argina, wal jajjabeessa, tokkummaa keessan guddifadhaa, kana caalamu itti cimaa wal bira dhaabadhaa, wallaalaa gorfadhaa, wal jabeessa, dadhabaa bira hin darbina, harka qaba, wallaalaa hin tuffatina, wal bira dhaabadhaa, wal kabajaa, wal jaaladhaa, harka tokko ta'a, dhiiga tokko ta'a, lammii koo siniin jechuun jaaladha. Oromoo kiyya yoon balleessi na of kalchaayi, nagaan naaf turaayi, baay baay siniin jedheen jira.